السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركا فولي jirtu obboleettii yaklo jamoo mi raasi application tokko kan tola hojjetu isiniif qabadde daaddeera. Inninis koodii qaba. Koodii isa argama liinkiin isaa isa jirti kan jedhamuu fi waliin haa ilaallu telegiraama seenna. Telegiraama chaanaala telegiraama erga seenne booda chaanaala telegiraama seenne chaanaala telegiraama Gadaa Oroo jalatti argama liinkiin isa kana jechuudha. Isarratti chaanaala Gadaa Oroo irratti hogguu godhoonni booda inni kun liinkiin isa kana liinkuma tana gadhoonna liinkii tana hogguu godhoonni boodatti application isa kana application kana immoo liinkii sana eegar gadhoonni install goone erga install nuuf ta'e booda koodiin isaatis bakkuma kana jira. Hedduu inni dadhabbii guddaa waan hin qabneef waliin haa ilaallu. Mee akkamitti hojjetu hanjuu waliin ilaalla. Giddumaan hamma inni gabbuutti deebinee chaanaala kana jalatti koodiinis akkasumatti jira. Isin kun hogguu inni gabbu'e waan biraatti miti ammallee as dhuftanii chaanaala Gadaa Oroodhaa jala hogguu dhuftan subscribe godhuudhaas hin dadhabina. Liinkuma kana bakka kana gadhooyta zeen kan jiru kana Arabiidhaa fi afaan Oromootiin qaqqabu kana irratti gadhooyta. Hogguu erga gadhooyte kallattiidhaan achas geessa waan ta'eef amma nuuf daawulood nuuf ta'ee jiru waan ta'eef waliin haa ilaallu. Hogguu inni kanatti nuuf dhufe alloo jennee hayyama goonee fi osoo isaa kana hin xuyne bakki dhaynu telegiraama keessatti deebina. Telegiraama keessatti deebinee ammallee bakkuma liinkii foone tana gad deebinee isa kana foona zeen kana irra dhooyna. Hogguu irratti dhooyne inni nuuf filannoo nuuf fida. Filannoo nuuf fidu kana keessaa ammoo applicationii amma gabbuufne kana irratti dhooyna. Applicationii kana irratti hogguu dhooyne okay jennaan. Egaa irratti dhooyne booda akkanatti nuuf fide inni nuhu zeen nuuf fudhatee jira. Erga inni fudhatee waan biraa takkallee settingii tana wanni guunnu tokkollee waan hin jiru asuma irra dhooyne asuma qofa irratti dhooyne kan akkanatti fiduun mara koon qabu connect goona. Hogguu connect goonu immoo akkamitti akka dalagu okay jennee ammallee irra deebinee ni banna. Okay. Applicationin kun akkamitti akka dalagu jiru waliin ilaalla. Ammaan tan hojjetaa jira. Disconnect jechuun isaaf amma hojiidha. Amma hojiitti jira. Hojjetu jira. Ni hojjetamu ni hojjetu waliin ilaalla. Kunoo silaa chaanaala telegiraamaa subscriberiin mul'isu waan ta'eef akkasitti mee YouTube dheenee waliin haa ilaallu. YouTube hogguu dheenee dalagu jira moo dalaguutti hin jiru akkuma kana ni argitan jedha. Hojjetaa jira jechuudha. Hordoftoota ta'e kabajamoo garuu hogguu chaanaala Gadaa Oroodhaa kan gara YouTube hogguu dhuftaniis viidiyoon isaa kan akka loogoo waan garaagaraa as keessa jira waan ta'eef subscribe godhuu yookaan subscribe hogguu gootan immoo mallattoo notificationaa dhooytanii all godhuudhaan akka nu gargaartan jechaadha. Applicationin nuti gallaqabnu hedduu as keessa baay'ee. Kanaafuu hordoftoonni ta'e kabajamoo viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan nuuf turan isiniin jedha.